Ashamaa arga huni hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kan akkam jirtan keessanii baga viidiyoo haaratti walitti deebinee baay'ee badeen ture har'ammoo deebi'een jira. Inna duraan dursee wanti jechuu barbaadu kan jiru homaa hin ta'u kan du'eetu bada malee jechuudha. Baay'ee gaddismaar turreen hundumti ilmaan Oromoo hundiyyuu uummanni Oromoo hundiyyuu biyya alaa keessatti bakkuma hundattiyyuu miira wal fakkaataa keessatti ture. Eenyuma ta'ee Oromoo ta'ee kan waan amma deemaa turee fi du'a caalu irratti hin gaddine tokkoyyuu hin jiru baay'ee nutti dhagahamee jira. Gariyyuu kan jiru immoo jireenya isaa itti fufuu hin dhiisu, jireenyaaf waan jiru laallee dubbachuu hin dhiifnu. Baqa kan jiru jireenya itti fufuu hin dhiisu jechuudha. Kanuma du'eetu bada malee dhugaa boonye osoo imimmaan nama galchee acaalumatu galayu jechuudha. Innaa kanarra kanaaf immoo har'a wanneen dubbachuu barbaadu shiira yeroo ammaa kana adeemaa ture waa'ee amantiitiin wal qabatee biyya keessatti shiira xaxamaa jiru baay'ee waan nama ajaa'ibuudha. Innaa ijoolleen keenya ijoolleen waa'ee amantiitiin wal qabatee fakkeenyaaf ijoolleen biyya alaa jiran baay'een isaanii wanta shiira ammaa kan shiira deemaa jiru kana dhugaa sa'ee TikTok irratti baay'een isaanii wal lolaa jiran jechuudha viidiyoodhaan. Ijoolleen Ortodoksii kan Oromoo namni tokko jechuudha kan waa'ee Oromummaa kana bakka hin qabne shiira biyya keessa adeemaa jiru kan dhugaa itti fakkaatee akkamitti amantiin keenya tuqama jedhanii kan dubbatan illee jira. Garuu kan waa'ee Oromummaa bakkee qabu waa'een Oromummaa sirriitti galtee yookiin immoo diraamaa shiirri mootummaan kun hojjechaa jiru kan galeef hoo kun diraamaa jedhee kan callisee bira darbe jira. Kanaafiyyuu biyya keessatti yeroo ammaa kana waa'ee siyaasaa osoo hin taane musliimni Oromoo kiristaana ajjeesaa jira. Sababa masqalii qofa morma irratti argeef ajjeefamaa jiranii maal jedhanii wantoota viidiyoo qeesiin qarshiidhaan bitamee shiira xaxu manaamna wayii jechuudha. Facebook irratti yoo waa'ee kana aarii waan ta'e dubbadheen ture. Namoonni baay'een sababa sanaa aaranii aniyyuu namoota baay'eedhaan wal dhuleen ture. Aariitiin shiira qeesii shiira xixu argee xaxu yoon argu amantima kana iyyuu nama jibbisiisa. Amantima hoyyuu akka jibbu nageen jedhe sababni isaa namni abbaan amantii tokko harka tokkotti masqalii baatee kaameraa dur dhaabbatee qarshiidhaan bitamee yeroo shiira xaxu yeroo waan hin jirre Oromoo irratti kaa'ee Oromoo musliimaa waan nu kiristaana taaneef nu ajjeesaa jiru jedhee xaxu dhugaa rabbi si'aan beektoon namni kamiyyuu yaada adda addaa qaba. Namni kamiyyuu waan hubatu gara adda akkuma bifti keenya garagaraa wanni hubannu waan hundi keenyayyuu garagara. Kanaaf haalli ani itti hubadhu yookiin immoo viidiyoo isaa yoo laalu miira keessa na galchee bakka Oromoo diiguudhaaf nuyi walitti nu baasuudhaaf nu buusuudhaaf wantoonni baay'ee wanti godhamaa jiru yoo argu aareetiin amantuma hayyuu jibbe naamna jedhee ture jechuudha. Facebook irratti poostotee ijoollee baay'een koomentii irratti yaadannaa kennee karaa keessallee dhufanii natti dubbatanii maal ture. Innaa ani waan jedhetti amaneen jedha yoo amantii kanaan hin qeeqne jibbe yoon jedhellee dhuunfaa kootti warqiin amantii kana jibbite malee hunduma Oromoo koottana wajjin jibbaa warra amantii kana hordoftan hin jenne wanti hubachuu qabdan jechuudha. Kabiraammoo jechuudha nuti musliimni Oromoo kiristaana biratti illee ta'e musliimni kabajaa guddaa nu biratti qaba. Musliimni tasumayyuu nama hin ajjeesu. Musliimni nama amantii isaanii seeraan hordofanii adeemanidha. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani waa'ee amantii koo caalaa ijoollee musliima wajjin waan guddadheef sirriitti hin beeka. Musliimni kabajaa kiristaanaaf kabajaa guddaa qaba. Jaalalaa fi kabajaadhaan waliin jiraannee waliin guddanne jechuudha. Hiriyoonni kee baay'een ijoollee musliimaati. Asuma miidiyaa kanarratti illee kan na beekan warroonni waliin amantii walii kabajnee waliin guddanne warroonni ani yeroo soomaa isaan bira buleefaa waliin soomeefaa obbora waliin nyaadhee ka'u miidiyuma kanarratti waan na beekaniif walumaan jirra waan ta'eef jechuudha. Baay'een isaanii beektanii. Innaa maal jechuu barbaadeen nuti nama amantiidhaan gargar ba'u miti Oromoon jechuudha. Isiniif gala shiirri Oromoo karaa ittiin mohan barbaadu beekta. Yeroo baay'ee waa baay'eedhaan yaalanii wantoota biyya keessatti hundayyuu shaniidha jedhanii sanas dadhabee fudhatamuu fi didee baqachuun karaa ittiin Oromoo waan ta'e balleessan karaa Oromoo walitti bu'ee qabsoo kanaaf kufatee bakka abdii kutee dhiisuu barbaadan. Tokkoffaa Hacaaluun ajjeesanii mucaa kana yoo ajjeefne bakka Oromoon abdiin kutata jedhanii turan. Gariyyuu cimina nutti godhe malee namni abdii kutatee zim jedheen jiru falmachaa jira Oromoon. Innaa bakka kanumatti Oromoo abdii kutachiisan barbaadanii kanuma ittiin Oromoo waan jedhu balleessan barbaadanii kanuma ittiin nu Oromoo walitti buusanii tokkummaa Oromoo dhabamsiisanii wantumti qabsoo jedhamu kun yookiin immoo Oromoo falmachuu akka callisee afaan qabatee taa'u gochaa jiran kun shiira diinaati shiira mootummaa kanaati. Eenyumaafiyyuu ifa wanti mootummaan kun dalagaa jiru ballaaniyyuu bal'aatti iyyuu ni mul'ata. Dhugaa dubbachuu sana bal'aatti iyyuu ni mul'ata jechuun bal'aan ija hin qabne iyyuu arga jedheetiin yaada. Ani warri mootummaa kun deeggaraa jiru yookiin immoo warri mootummaa kun sirrii jira jedhu baay'een ajaa'iban. Qoy ittiin mul'atu wanti inni gochaa jiru. Maal inni jechuun mootummaa
jechuun biyya keessatti kan nama ajjeesaa jiru isaadhami. Maal eegee mootummaan kun sirri jiraate akkamiin maaliif nama ajjeesa? Kun qofni iyyuu gaafii anaaf gaafii cimaadha. Erga mootummaan kun ajjechaa Hacaaluu keessaa harka hin qabaanne maaliif reeffa Hacaaluu osoo hin qorachiisin awwaale jettanii maaliif warri isa deeggartan gaafii kana hin kaasin? Yoo nama deeggartanis yoo nama jaallattanis dhugaadhaan bakka namni sun dogongora qabutti dhugaa itti himtanii waan jiru walitti himaa wal deeggaran malee dhibbaan dhibbattis mootummaan kun sirri jira jedhanii warroonni deeggaraa jiran baay'ee na ajaa'iba. Shira baay'ee xaxaa jiran. Namootaaf qarshii kafalanii Oromoon biyya keessatti mana warra nafxanyaa irratti gubanii baasaa jiran jedhanii wantoonni isaan hin haasofne wantoonni isaan hin goone hin jiru. So ijoolleen keenya baay'een TikTok irratti waa'ee amantii irratti wal dhabaa jirtan waa'ee amantiidhaaf jettanii tasumayyuu wal hin dhabina. Amantiin kan dhuunfaa kan kooti waan fedhetti harka yoon amani mirga kan kooti. Abbaan barbaade kiristaana ta'e abbaan barbaade abbaa waan fedhate amantiin kan dhuunfaa keenyatti kun keenya nuti waliin kan walitti nu fide kuni Oromummaadha. Oromoon immoo baara meeqa yaallamee ture. Kana durallee Oromoo amantiidha walitti buusuudhaaf kutaadha walitti buusuudhaaf wantoonni baay'ee yaallamee ture. Gariyyuu hin milkaa'u akka hin milkoofnes illee ni beektanii. Isaanillee akka Oromoo hin mo'anne waanuma kamiin karuma fedhanii otoo dhufanii akka Oromoon hin moone hin beekan. Abiy gaafa aangootti dhufu maal akka jedhe yaadattu ajjeesuu fi hidhuun mo'amuudha jedhe. Akka Oromoon isa moo arginaan ajjeessaa fi hidhaa eegale. Afaan damma dibatee waa baay'ee jedhee aangorratti gaafa ba'u yaadatan. Waa baay'ee jedhe. Garuu erga aangorratti bahee amma humaa namni nagochuu humaa tokkoyyuu anaan sirri na gaafatu hin jiru jedhee ilmaan keenya ajjeesaa jira. Ammallee wanti hin goone hin jiru. Kan arginu caalaa immoo biyya keessatti maaltu akka ta'aa jiru yaadame. Wanta xiqqoo viidiyoo takka argina miti. Kan viidiyoon waraabamiin kan hin argin immoo meeqa akka ajjeefamaa jiru ilaala. Meeqa akka hidhamaa jiru ilmaan Oromoo ilmaan hayyuun meeqa akka hidhaa jira hin beektan. Kana otoo argu namni Hacaaluu shanitti ajjeesa jennee yoo fudhanne warra hayyoota mootu warra badii hin qabne hidhaman kana shaniitu hidheere. Mana OMN kan cufi shanii dhaare. Kan meeshaa OMN hate shanii dhaare. Namichi kun jechuudha. Milliik farda Oromoo hate inni immoo meeshaa OMN hate. Warroonni isa deeggaran irraa ani baay'ee gaafii cimaa qaba. Mee isin warroonni Abiyyiin deeggartan an gaafii tokko isin haa gaafadhu. Mee isin dhuguma namaaf falmuu dandeessan naa deebisaa gaafii kana. Tokkoffaa erga Abiyyi harka ajjechaa keessaa harka hin qabaanne reefuma Hacaaluu osoo hin marammarin osoo hin qoratin maaliif awwaale. Lammaffaa immoo jechuudha. Intala Hacaaluu waliin turte san dubartii Hacaaluu waliin tursan maaliif seera jala oolchini? Namni akkamitti nama du'e tokko wajjin ture isheen seera jala osoo hin oolin namoonni akka Hacaaluun ajjeefamiyyuu erga ajjeefamee dhagahan homaa quba hin qabne sababa kanaatiin hidhaa maaliif ta'ani? Shira waan dalagaa hojii kee waan ta'eef hojii nafxanyaa baasuu waan hin barbaanneef jechuudha. Oromoo waan ta'e balleessuu waan barbaadduuf dhiigni Oromummaa waan dantaa hin qabneef jechuudha. Kuni bal'aattuu hin mul'ata warri isa deeggartan yoo kun isinitti mul'achuu dide nuti homaa gochuu hin dandeenyu. Nama ajjeesu nama Oromoo miidhaa jiru sababa inni Oromoo ta'eef qofa hin deeggaru. Eenyuyyuu haa ta'u eenyu namni bulchu nama Oromoodhaaf gaarii yoo godhe gaarii hojjete hin deeggarra. Dirqama waan Oromoo ta'eef qabu waan badii osoo godhu immoo hin deeggaru. Gaafiin kan deebii kana warra nama maaliif Abiyyi keektan jedhanii warra karaa keessa fa'aa dhufanii gaafataniif jechuudha. Kanaaf mootummaa kuni shira baay'ee xaxaa jira. Shira baay'ee hojjechaa jira. Garuu tasumayyuu Oromoo hin mo'u. Oromoo jaalalaan kabajaan yoo dhufe ni mo'a. Garuu ajjechaadhaa fi hidhaadhaan hamilee cabsee Oromoo nama jette tasumayyuu Oromoon ikkoo wayyaanee fi iyyuu hin jilbeeffanne. Oromoon bara har'a teekinooloojiin tolee namni itti wal qunnamee qabsaa'uu danda'e mirga ofii falmachuu danda'u kana miti bara homaa Oromoon baay'isee quba waliin qabne bara sanayyuu jechuudha. Oromoon hin jilbeeffanne falmachaatuun bahanii har'a geenye otoo isaan gaafsaniif falmatini meebii nutuyyuu hin jirru turre jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoo tasumayyuu uleedhaan ajjechaadhaan hidhaadhaan hamilee cabsee namoota jechuun tasumayyuu hin danda'u. Dhaadannoo Abiyyi tokko keessaa Oromoo yoo nama deeggaruu baate balleessitiin badaa jedhan. Oromoo akka lafa oliin kan waggaa dhibbaaf maal baay'ee haasaa keessatti yeroo baay'ee maal akka jedhu beektanii Abiyyi Oromoon erga dandeettii qabaatanii waggaa 27 haasamu haasaa sirriitti dhaggeeffadha wantoota akkana yaada akkasii qaba Oromoo erga humna qabaatanii erga eenyu akka aangoo irratti isa fide otoo beeku akka Oromoon humna hin qabaanne yookiin dandeettii mootummaa kuffisuu hin qabaannetti yaadni isaa yeroo baay'ee kan dubbatu. Haasaa isaa tokko irratti immoo jechuudha kan jiru awwaallee
kan du'e kaasne hojiirra oolchina kan jedhe minaamin inni haalli isaa kan jiruun awwaalaa kan du'e hin kaasee hojiirra oolcha kan jiru immoo hin awwaalaa shigginni hin dhaabaa maal ani kan jiru mootummaa kanaan Oromoo rakkoo shigginni qabna jennee nuti rakkoo bilisummaa qabna nuti rakkoo mirga hin qabu sabni keenya biyya keessatti kana barbaanne nuti mirga barbaanne bilisummaa barbaanne malee shigginni dhaabaa oolte wanti faayidaa tokko hin jiru. Shigginni dhaaba nama hojjees shigginni dhaaba na mootummaan kun shiira baay'ee dalagaa jira. Tasumayyuu amantiin dhaan walitti hin bu'inaa walitti TikTok irratti amantiichittanii wal fixaa ooltan wal lolaa ooltan tasuma kun ta'uu hin qabu. Amantiin kabbaati inni Oromoo walitti buusuuf kan kutatee diraamaa namichi kun dalagaa jiru yoo ani sun dhugaa rabbi namni sammuu qabu diraamaa namichi kun dalagaa jiru eenyumaaf iyyuu hin gala jedhee yaada. Na akkasiin isiniin jedhaati nagaanaaf tura baay'ee viidiyoo hin dheeressu maaliif viidiyoo dheeraan nama ifachiisa waan ta'eef nagaanaaf tura. Walitti deeme viidiyoo biraatiin namicha kana warri deeggartan sirriitti yaadame cubbuudha. Namni isa deeggaru an dhugaa rabbi nama Oromoo ajjeese nama Haacaaluu ajjeesanitti fakkaachaa jira. Ani duraan deeggartuu isaan ture. Gariyyuu amma hoo gadi qabee ilaalu nan gadda gaafa saniyyuu isa faarsuu kootitti jechuudha. Nagaanaa tura. Ciao.